nama erga yeroo ani galee qabee ila ammaatti na arrabsaa ture natti gammadaa ture. Namni suni nama isin beeytan eenyu jechuun keessan isin oolu. Waa hunduma keessattuu nama natti gammadee ture. Isinoo maal jettu? Namni kun maaliif sitti gammadaa? Maaliif si arrabsaa? Jechuun keessan hin oolu. Akan jedhuun qabu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtu naga keessanii fayyaa keessanii isiniin jecha. Ani illee naga kootu alhamdulillah galata rabbii. Isin akkam jirtu naga jirtu fayyaa jirtu jajabaatu baga jiraatanii please video kiyya like gochuu fi share gochuu hin dagatina. Inshallah rabbiin nama waa nama godhe yookiin nama si arrabse yookiin nama waan tokko siin jedhe nama san ni galateeffatamoo akka inni si arrabsetti arrabsitamoo akkam goota. Isin jechuu barbaada hordoftoota kabajamtoota kiyya. Namni nama jechuun hiriyaa jechuun kan gizee rakkoo si bira dhaabbate kan gizee ati kufte harka osii qabde dhugaa dubbachuuf ani nama akkittiin ani laaluuf akkittiin namni na laalu garaagarummaadha jechuudha. Faallaa wayileeti jechuudha. Kanaaf dhugaa dubbachuudhaaf inshallah waa hundumaa waliin laalla eenyu si mufachiise eenyu si arrabse munaa jechuun keessanii dhoolu. Kanaafi politika ya kanaaf dhaamsa saraahaa ani qabu rabbiin sajaa keessi haa kafalu. Wanti ati goote wanti ati hojjette guddaadha jechuudha. Galata mucaa kana deebisee hin danda'u. Dhugumatti eenyeen jireenya koo keessaa nama ba'uu miti hanga lubbuun jirutti jechuudha. Ani sajaa isee deebisee hin danda'u. Kanaaf ka'umsa irratti maal bakka jettan jechuun keessanii oolu. Kanaaf jechuudha waa'ee kana waan dubbadha hiriyummaa maal akka ta'e obboleeyyummaa maal akka ta'e namni rabboomuuf wal qabatee fi namni hiriyummaa wal qabateellee namni rabbooma hiriyaan tokko hin jiran hiriyaan tokko kabaanii si saaxilan hiriyaan tokko ka miidiyaa irratti si baasan hiriyaan tokko immoo ka lubbii ufii kanaa yusiif kennu ta'atu jira ka gizee ati ka'umsa keetirra qabattee dhaabdee kan si bira dhaabatu qaama wal arguu qofaaf wajjin nyaattee qofaaf hiriyaa namaan taatu. Hiriyaa jechuun qilleensarraa namoonni hedduu wal qabatanii fakkeenya namoonni akka miidiyaan kun namoonni tokko faayidaan qabu jedhan wallahi waan akka miidiyaa faayidaa qabu hin jiru. Tokkoffaa namoota hin beekne wal baratta. Namoota hin beekne tokko jabaa wal baratta tokko badaa wal baratta jechuudha. Asirratti ani waan hin dubbachuu barbaadu jireenya kee keessatti hamma lubbuun jirtutti gaarii ta'uuf dhugaa dubbachuuf yaaduu qabda. Kun dirqama mataa keetiiti. Maaliif gaaf gaarii yaadde akkasuma gaariitu si qunnama. Gaaf hamaa yaadde hamamtu si qunnama. Gaaf hiriyooma namatti dhiyaatte hiriyaa qulqulluu ta'uudhaan waan nama godhu qofa odoon taane dhugaa haasa'uudhaan waan tokko ati soba kan dubbatu taate dubbiin kun sirrii miti kan jettu hiriyaan ka waan hundatti gorsatti rakkinatti gaddatti gammachuuti si bira dhaabatu jechuudha. Dhugaa ani isa gaafan of beekutti ani isa hiriyaa akkana hin qabaa jedhe jechuu kan ga'e jechuudha. Ani garuu alhamdulillah rabbil alamin namatti nan dhiyaadha karaa kamiini haala amalaan namni haala amala qabu wallahi ijoolleen hedduun dhugaa dubbachuuf namoonni hedduun keessan dhufanii ijoolleen hedduun tuna dubbisa. Isinin jechuu barbaada hamma dandeettetti gaarii ta'uudhaaf ofitti amantee waan tokko hojjechuudhaaf ati dhugumatti akkas ta'uuf ijoolleen hedduun hin hawwan. Ijoolleen hedduun hiriyaa gaarii argachuuf hedduutu hawwa. Wallahi lazim alhamdulillah hiriyoonni kiyya hundi isaaniitu ka amma sanatti dhufanii ka duran qabus ijoollee gaggaarii ijoollee jajjabdu ijoollee nama jabeessitu abshir munaa jettee namoota ammaan erga video hojjechuun eegalee ji'a tokko lakkoofsiseen jira alhamdulillah rabbil alamin. Seenaa waan kana seenaa mucattii kana maaliif na arrabsite kan jettu duuba seenaa cimaatu jira jechuudha. Mucaan kuni nuti ila ammaatti kaane qaama wal agarreen beeynu sagalee dheeraa hojii haasofneen beeynu bilbilaan qaxitaa hojii haasofneen beeynu nuti rabboon wal qabanne jechuudha. Mucaa kana wanni isheen naa taate immoo dhugaan isa jaasee deebisee danda'u garuu galanni isi ammallee hin dhumatu. Maaliif mucaa kanarra barumsa guddaa barattan. Ijoolleen hedduun nuti gaafa dura gara YouTube kana dhufnu ijoollee gara
ijoollee dheeraadha walitti dhufeenya keenya nama 300 ol ta'uun oolu hiriyyummaan keenya namoonni ka'umsarraa kaanee gaafa yuutuubii kana waa'ee yuutuubii kana garee telegiraama waastaappii garaati walitti dhufne gaafa ijoollee hedduu waggaa 3 dura jechuudha. Ka'umsi yuutuubii keenya wanni nuti dalayne waggaa 3 dura jechuudha. Galuu jidduu kanatti waa hedduu si mudata milkaa'inni isaa otomaa jiru akkasumas gitiin turuun illee ni jira jechuudha. Dhaamsi asirratti isin dhaamu ijoollee 300 san keessaa namoonni jiran ijoollee muraasa namoonni wal qabatan nama ijoollee yeroo sanii tokkollee hin beeku dhugaan isin jedha tokkollee wajji turree hin beeku ani yeroo sanillee namoonni an walitti dhiyaadhuni ijoo gareerraani yeroo san garee telegiraamaatiif waastaappii jechuudha. Namni kuni dhugumatti wal qooduu eegale wal kukkutuu eegale jechuu eegale hamachuu eegale. Gaafan kana jechuudha maal isin fakkaata gaafan kana gruupii san keessaa nan bahe deemee gruupii san keessaa baane gruupii nama 30 akkas godhachaa turre magaree san keessa jechuudha. Maaliif namni waliin qabatu dubbii fuudhaa dubbii sanirrallee dubbiin fuudhaa dubbii sanirra gongumu ijoollee san hunda keessaa kaane garuu rabbiin wallahi alhamdulillah rabbil alamin ijoollee 300 sun darbee kutee ammallee dhufne rabbiin mucaa kamiitiin finne ammallee gruupii haaraa irratti wal barachuu eegalle alhamdulillah rabbil alamin ijoollee mucaan kuni haaluma amala ishee akkuma bisha ishee haalli amali ishee hedduu takka nama gammachiiftuudha baay'ee ila amma namoonni inaafa eegaluu jiran jechuudha yookaan maaliif ishee nama akkanaati kan jedhamu inaaf eegaluu dandeessan nama akkanaa ta'uu dandeetti qabaadha hiriyaa akkana gaarii jechuun keessanii dhooluu beeka ni jettummoo maaliif nama akkanaan argattan gara dhiiratiinis ta'e hiriyaan fakkeenyaaf ka dhiirallee ni jira bar hiriyaan akkatti waliin haasa'amu ka dhiirallee ni jira garuu immoo isa akkanaa qulqulluu argattan jedhee yaadeen beeku argattanii ana kamataa kiyyaatti meeqa kamtu wal ganaa ture ijoollee rabbooma wal qaban jettanii quraana wajji qara'aa dhuftanii garee tokko wajji turaa dhuftan namoota muraasa isinuu nu beeytan jechuudha. Wanni jechuu barbaade beeytanii haasa'a kana keessatti wal qabadha. Isa dhugaa ta'e hojjedhu isa dhugaa ta'e dubbadhu gaaf isa dhugaa ta'e dubbatte gaaf isa dhugaa ta'e hojjette wallahi billahi ni milkoofta jechuudha. Namarraa fagaadhu hama namaatirra ati waan tokko hojjedhette garee quraanati yoo baate bilbilaan haasa'u nama hamachuu odoo hin taane hojii waan irra jirtu san hojjechuudha. Dhugaa irratti hundaa'uudha bakka namummaan kan kee dhugaa dubbachuudha malee zim jettee ol kaatanii maal jechuun hin taatu. Ani waa'ee ishee inshallah kutaataa nuti isin hojjedha. Mudannoo garaagaraa namoonni qabdan ijoollee hedduu sagaleen isaanii waa'ee mudannoo abbaa manaa isaanii irratti waa'ee jaalallee isaanii irratti na bira jira. Yeroo namni yeroo fakkeenyaaf odoo bilbila lama qabaate bilbila lama san rikaardii irratti hojjechuu godha irratti haasama garuu rakkoon bilbila lama isiniin jechuu barbaade rakkoo bilbilaatiin qaba akkas isiniin jechuu barbaada yeroo kamuu wal qabadhaa wal hammadhaa wal bira dhaabbadhaa wal jaalala waliif qabaadhaa dhugaa irratti hundaa jecha fuutee jechaan hin ga'ini nama fuutee namaaf nama waliin hin ga'ini nama tokko dhaabbata nama lama dhaabbataa qabadhaa isiniin jechuu barbaade. Waa'ee ishee haasa'ameen dhumu waa'ee mucaa kana haasa'ameen dhumu haasofni ishee dheeradha seenaan ishee dheeradha waan garaa nama nyaatu waan itti gammaddu malee waan itti gadditu miti. Kanaaf waa hundumaayyuu nuti obboleeyyan keenya har'a yoo wal jabeessine boru nama guddaa taana isin galee kana isin jechuu barbaada inshallah viidiyoo itti aanutti immoo walitti deebina. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Jabaadhaa wal jajjabeessaa. Akkas isin jechuu barbaada namoonni nu dubbisuu barbaadan immoo akkuma asirratti argitanitti nu dubbisuu dandeetanii isin jedha nagaan tura milkaa'inni kenna milkaa'ina keessanii isin jechuu barbaada.